Ministeerri muummee federaalaa Dimokiraataa Rippubilikaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa boruu gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2018 mana maree bakka bu'oota uummataaf ni dhiyeessu. Naannoo Tigraay qormaata kutaa 12ffaa mataa isheetiif qopheessite qabxii darbiisaa mataa ishee qabaachuu akka jirtu beeksifte. Itti gaafatamtoonni Tigraay dargaggoota leenjii waraanaaf humnaa walitti qabaa akka jiran gabaafame. Chaayinaa yaalii misaa'ilaa pilaastikii milkaa'inaan geggeessitee akka jirtu gabaasee jirti. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakiroon yeroo dhiyootti Siiriyaa daawwachuuf akka jiran himameeti jira. Shamaar Kafunee kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe simbiraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenya galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsa. Muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa boruu paarlaamaaf ibsa kennu. Ministeerri muummee federaalaa Dimokiraataa Rippubilikaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa boruu gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2018 mana maree bakka bu'oota uummataaf ni dhiyeessu. Akkaataa heera mootummaa keeyyata 55 keeyyata xiqqaa 17 fi dambii hojimaataa fi naamusaa miseensota mana marichaa lakkoofsa 6 muraa 2008 keeyyata 81 fi keeyyata xiqqaa 1 fi 3 mana maree bakka bu'oota uummataa ministeera muummee fi hooggantoota mootummaa federaalaa biroo fi gaafii fi waamuuf akkasumas immoo hojimaata qaama hojii raawwachiiftuu qorachuu hordoffii fi akkasumas immoo to'achuuf aangoo ni qabatu. Bu'uurumaa kanaan mana maree bakka bu'oota uummataa jaafan bara hojii isaa shanaffaa kibxataa waxabajjii 30 bara 2018 walgahii idilee 30ffaa geggeessuu irratti ministeerri muummee federaalaa Dimokiraataa Rippubilikaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad argamuudhaan gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2018 fi baajata waggaa bara 2019 irratti gaafilee miseensota mana marichaa irraa ka'ee fi deebii kennuuf akkasumas immoo ibsa akka kennan ibsi mana maree bakka bu'oota uummataa irraa arganne ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatu wixinee baajata koree dhaabbii dhimmoota karoora baajataa fi faayinaansii mana marichaa bara 2019 ilaalchisee gabaasa dhiyaatuu fi yaada murtoo qoratee labsii baajatichaa akka raggaasisu ni eegama. Walga'icha irratti immoo keessummoonni affeeraman ambaasaaddoroonni biyyoota adda addaa fi bakka buutonni dhaabbilee idil addunyaa abbootiin amantii namoonni bebbeekamoo fi hooggantoonni paartilee morkattootaa kan argaman yoo ta'u immoo walga'ichi ganama sa'aatii 2:00 irraa eegale kallattiin akka tamsa'u ibsichi eeretti jira. Naannoo Tigraay qormaata kutaa 12ffaa mataa ishee fi qabxii darbiinsaa mataa ishee qopheeffachaa akka jirtu beeksifte. Naannoo Tigraay sababa waraqaan qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa yeroo qaqqabuu dhabuu isheetiin sababa jedhuun hordofee qormaata seensaa yuunivarsiitii fi qabxii darbiinsaa kan mataa ishee qopheessitee kennuuf akka jirtu murteessuu beeksifte. Hoogganaan biiroo barnootaa naannichaa Dr. Kiroos Gushee Abarraa akka jedhanitti immoo rakkoon kun hanqina loojistikii osoo hin taane dhiibbaa siyaasaa waraanaa darbee kan wal qabatu ta'us ibsaniiti jiru. Kanaanis immoo barattoonni 15,349 gara gidduu gala qormaatatti taasisanii akka dhaabbatan gorfamuu isaanii waliigalaan immoo barattoota 29,755 kanneen waraqaan immoo fi onlaayiniin qoraman hirmaachisuuf qormaaticha guyyaa murteessaa keessatti waan labsamuuf barattoonni qophii isaanii akka itti fufan dhaamanitti jiru. Abuu Duraanuyyuu bobbii loltummaa dirqiin geggeessaa jiraachuun dhagahame. Dhaabbanni quuqama mirga namoomaa idil addunyaa Human Raayitiin akka jedhetti Abuu Duraanuu bobbii loltummaa dirqiin geggeessaa jiraachuu saaxiluuf gabaasetti jira. Dhaabbatichi ibsa baaseen gareen Abuut baatii eblaa darbe keessa guddattoota umriin isaanii waggaa 15 gad osoo hin hafin dirqiidhaan kaayyoo waraanaaf ukkaamsaa jiraachuu beeksetti jira. Namoota hojii albuudaa baasuu irratti bobba'an dirqiidhaan gara waraanaa fudhata akka jirus gabaafame. Garichi kutaalee naannichaa garaagaraa keessaa socho'uudhaan mana marichaa deemuun lammiilee siivilii kaayyoo waraanaaf dirqiin fudhataa jiraachuus eeretti jira. Gareen seeraa kun immoo akka hin hojjanne jiraatus immoo naannichatti dirqiin gara waraanatti fudhachuuf hordofee naannichatti immoo sodaa guddaan uumaa akka jiru gabaafame. Garichi gochaa seeraan alaa kana saffisaan akka dhaabu kan akeekkachiise yoo ta'u dhaabbanni quuqama mirga namoomaa idil addunyaa Human Raayitiin akka jedhetti
keessatti godaantota karaa adda addaan dirqiidhaan gara waraanatti fudhatee akka jirus gabaafameera. Gocha ukkaamsaa dabalatee gareen seeraan alaa kun immoo maatii daa'immanii umriin isaanii hin geenye haleellaa jalaa miliquuf immoo yaalan hidhaa fi rakkisaa akka jiru immoo gabaafameera. China yaalii misaa'ila pilaastikii milkaa'inaan geggeessuun ishee gabaafame. Humna galaanaa China doonii bishaanii keessarraa gara garba Paasifikitti yaalii misaa'ila pilaastikaa milkaa'inaan geggeessuun ishee gabaafameeti jira. Yaalichi wayita China fi Raashiyaan qarqara galaanaa Kingidootti shaakalaa turanitti immoo humni galaanaa waloo waggaa taasisuu eegalanitti immoo kan taasifte ta'us immoo gabaafameera. Yaalichi osoo hin eegaliin dura China biyyoota baha Eeshiyaa fi naannawa Paasifikitti argamaniif immoo ergaa of eeggannoo dabarsuu isheetiin Associated Press gabaaseeti jira. Misaa'iloonni sa'aatii sirriitti bakka jedhamanitti qubachuu dubbii himan humna galaanaa China Wang Shungin mirkaneesseeti jira. Yaalichi qaama leenjii loltummaa waggaa China ta'u eeruudhaan biyyoota naannawichaa immoo dhimmichi ilaallatu dursanii akka beekan taasifamuun gabaafameeti jira. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron yeroo dhiyootti Siiriyaa daawwachuuf akka jiran gabaafame. Ergaa kufaatti Bashir al-Assad booda daawwannaa seenaa qabeessa hoogganaa biyyoota dhiyaa gara Damasqootti taasisan isa jalqabaa ta'uu isaa gabaafameera. Faransaay daawwannaan kun marsaa siyaasaa haaraa Siiriyaa keessatti bocamaa jiruuf immoo deeggarsa qabdu agarsiisuuf akkasumas immoo haala nageenyaa naannichaa deemaa jiru irratti immoo gorsa kennuuf kan qophoofte ta'uu ishee beeksifte. Macron immoo turtii isaanii keessatti itti gaafatamaa bulchiinsaa yeroo haaraa Siiriyaa fi bakka bu'oota hawaasaa adda addaa waliin mari'atus jedhamee eegama. Paaris yeroo dheeraaf immoo mormituu cimaa sirna Assadii kan turte yoo ta'u daawwannaa pireezidaantii Macron kun immoo fedhii biyyoonni dhiyaa Siiriyaa haaraa waliin hariiroo dippiloomaasii irra deebiidhaan bocuuf qaban agarsiisuudhaas jedhameeti jira. Miidhaa hubannoo namtolchee geggeessuu danda'u ittisuuf seeraan hoogganamuun barbaachisaadha jechuun Antonio Guterres gabaasan. Dhimma faallaa teekinooloojii hubannoo namtolchee keessatti daa'imman irratti fidu danda'u ittisuuf seera hoogganamummaa barbaachisaa jedhan barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres. Antonio Guterres kana kan jedha waltajjii idil addunyaa dhimma teekinooloojii hubannoo namtolchee irratti sadarkaa mootummaa irratti immoo yeroo jalqabatti Jeeneevaatti geggeeffame irratti akka ta'e gabaafameera. Teekinooloojiin kun dinagdee addunyaa filannoo carraalee hojii akkasumas immoo haala nageenyaa fi tasgabbii murteessaa danda'e irratti immoo akka qabu ibsaniiti jiru. Teekinooloojii kana warra uumaniyyuu haala tajaajila isaa to'achuu hin dandeenye saffisaan jabaa guddachaa jiraachuu akka qaban yaada isaanii ibsaniiti jiru. Carraawwan gaarii teekinooloojii kana sirna ittisaa fayyadamuu fi miidhaa inni keessatti daa'imman irraan gahuu danda'u ittisuuf seerri idil addunyaa ittiin hoogganamu hojiirra ooluu akka qabus cimsanii ibsan. Waltajjii kanarratti immoo miidhaa teekinooloojii hubannoo namtolchee fiduuf immoo hambisuu fi carraalee gaarii isaa sirna fayyadamummaa seeraan dandeessuu haala itti qophaa'e irratti akka mari'atamu Reuters gabaaseeti jira. Gareen ogeessota miseensota 40 qabu hojiirra oolmaa teekinooloojii kana irratti immoo qorannoo gaggeessuun barreeffamichaaf immoo argannoowwan saayinsii koora kanarratti immoo dhiyeessuu isaanii immoo gabaafameera. Shamarra kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hangama waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata qabdan isinin jecha JMN subscribe like share gochuu yaada qabdan komentara nuukaa galgala gaarii qabaadhaa yeroo gaarii.